Yoo yaa harka fuunee akka biiftuu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan biiftuu faawundeeshin qophii gaarii gaara duubaa. Qophii gaarii gaara duubaa kiyya har'aatiin miseensa biiftuu faawundeeshinii jalqabaa kan ture Abbuyyee Aliyyi yookaan Ulee Aliyyi qabadhee dhiyaadheera. Ulee Aliyyi waa'ee biiftuu faawundeeshin bu'uura irraa kaasee hanga ammaatti nama beekudha. Jidduun badullee kunoo deebi'eetii dhufee jira. Wanta dhufeenis qaba akka itti dhufes qaba maaliin akka dhufee fi maaliif akka dhufe baruudhaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa kan isin jedhan Calanqoosuleetii Abbuyyee yookaan Ulee Aliyyi baga dhufte. Baga nagaan nu jedhan. Galatoon isin jecha mee biiftuu faawundeeshinii jalqaba nama waliin jalqabne keessaa ati adda dureedha. Gaafa namni nu daawwatu hin jirre gaafa hamileen keenya hammana hin geenye waliin jalqabne. Mee waliin jalqabne gidduun maaliif badde? Ishi galatooma biiftuu faawundeeshin waliin eegalle sirriidha gidduudhaan immoo haalli jireenyaa irraa na fottoqse akkasuma jedhamoo deemus biraa fagaadhus yaadaanis iddoo jiru sanitti toora miidiyaatiinis biiftuu faawundeeshin faana jira. Irraa hin banne haaluma jireenyaattu. Qaamaan fagaatte malee yaadaan hin banne jechuudha. Akkan. Hayyee mee biiftuu faawundeeshin jalqaba isaatirraa hanga ammaatti erga biraa deemte illee yaadaan hordofaa turte. Mee gaafa biraa deemtu fi amma akkamitti ilaalta haalli sochiisa? Haalli sochiisaa baay'ee namatti tola. Durumallee sadarkaa kana akka geenyuu fi kanaa olitti akka nu socho'u sirriitti abdii qabna. Hayyee galatoomee abbee baay'een namaa miidiyaatu itti fayyadamu malee miidiyaa irraa hin fayyadamu. Dhugaa. Biiftuu faawundeeshinii fi tiktaakeroota biroo maaltu adda godha jettee yaadda? Wanti isaan adda godhu biiftuu faawundeeshin kallattumaan tokkoffaa barnoota irratti gahee guddaa qaba. Gahee guddaa agarsiisaa jira. Fakkeenyaaf aadaa barsiisuu, seenaa barsiisuu fi barnoota garaagaraa barsiisuu ammallee deebi'eetiin seenaa kaleessa dhokatee namoota kaleessa seenaan isaa gatee jedhe namoota akkasii gaara duubaa baaseet gara hawaasaatti seenaa dhugaa jiru dhiyeessaa jira jechaadha. Warroonni tiktookii banateetiin hojjetu kuuwwan ammoo wanni biiftuu faawundeeshin irraa adda isa godhu qoosaa hojjetu. Artiidha. Sirriidha. Qoosaa irratti xiyyeeffateeti waan dinqisiifamu wayii kana qofatti irratti xiyyeeffatanii dalagu. Wanni adda nu godhu tokkoffaan kan ergaa hedduu kan qabne kolfaaf qofa yeroo sammuu isaa itti bohaarsuuf qofa kan hojjetutu jira. Walumaa galatti biiftuu faawundeeshin barnoota guddaa hawaasa kanaaf hawaasa Oromootiif gahee guddaa akka taphataa jiru abdii. Galatoom ulfaadhu. Adda biiftuu faawundeeshiniin adda uummatetti jechuudha. Gara adda kan nu taasisu ammoo nuti faniis hojjechuu dandeenya waan nama kofalchiisu. Koflaa barsiisuu fi koflisiisaa yoo barsiisan baay'ee qabata. Garuu waan koflameef qofa osoo hin ta'in gocha nama kofalchiisaa ergaa jabaa namaa kennutu jira. Gocha ammoo uummata akka kofla malee safuullee cabsuutu jira. Iddoo qofa safuu keenya eeggataa deemna biiftuu faawundeeshin. Lammaffaa ammoo waan ergaa dhaloota qabu godhaa deemna. Sadaffaa ammoo yoo koflisiifillee kofla san keessa waan ergaa qabu dabarsina. Mee gocha hamaa kanatti daawwatamaa jira moo keessa biyya keenya keessatti? Gocha hamaa kanatti daawwatama moo gocha silaa ergaa qabu daawwatamaa jira akka isaa jabde? Gocha hamaa kanarratti daawwatamaa jira. Maaliif itti sababaan isaa? Sababni isaa uummanni keenya kun hin xiyyeeffanne barnoota irratti hin xiyyeeffanne waan yeroo sanii isa kolfisiisee ergaa isaa hin qabne bakka miira isaa qofa gammachiisee darbu argitee waan kanarra qofa irratti xiyyeeffataniit malee isa barnoota isaaf ta'u dagatanii jiran. Namni hordofu baay'inaan warra arrabsoo kana. Arrabsoo.
sheekonni gurguddoon, qeesonni gurguddoon, hayyoonni gurguddoon ergaa gurguddaa uummataaf dabarsan hedduun hordofama. Mee maal jettaati warra akkasii kanaaf? Kuni akka kiyyatti ilaalcha boodattafaadha. Lammaffaa deebee kufaatii aartii keenyaatii fi safuu aadaa keenya biyya keenyaa cabsuu. Kun sirriidhaa miti akka kiyyattan kan hubadhutti sirriidhaa miti. Dabalataan maaltu mul'ata waan baay'ee jibbisiisa. Duraan dubbiin dubartiidha manuma keessatti akka nu beeknutti. Har'a maal ta'ee jira? Gara TikTokii bakka kan jaarsa ta'e yookaan jaarsummaadhaaf dubartiin ergachaa jirtu jechuudha keessa. Dhiirris numa jira garuu maayinannaan dhiirri durumaa akka fedhe. Dubartiin gara golaa baatee waan dhiirsi ishii godhe akkuma haadha manaa isaa lolate eessarratti baatee himaarte akkuma arginu. TikTok irratti baatee waan abbaan manaa kiyya na godhe waan ebaluu na godhe jaaladhee akkas ta'e maarree ta'e ilma waliin nagate maarree ta'e. TikTok mana akkana ta'e amma jechuudha. Mee maal dhaamtaa uummata kana? Ani wanti isaaniif dhaamu maal jedhani jeneraal artisti Umar Sulaiman dubartiin manaan tolti manumaa garbuu sorti jedhu. Kanaaf dubartoonni keenyallee manumaan midhaagdanii naamusa gaarii qabaatan midhaagdanii deemsi keessan haalli keessan hundisaa haala dubartoota duraanii yoo ta'e irra midhaagdanii kuni isiniif gaariidhaa miti. Isin obboleetti teennas haadha keenyas jaartii keenyas isiniin kabajnaa wanti kuni gaariidhaa miti irraa deebi'aa jedhan. Hayyee galatu. Ammayyummaa maal ta'eera uummata keenya keessatti? Ammayyoomuudhaaf dirqama aadaa faranjii. Aadaa faranjiidhaa hordofuudha. Garuu faranjiin suni aadama isaa san cimee itti hojjeteet maal ta'e akka ijji addunyaa kana hunda isa laaltu taasise malee aadaa keenya dhaalee aadaa nama biraa dhaalee miti. Nutis aadaa keenya kana cimne yoo hojjenne maal ta'a ijji addunyaa kun nutti gargaara. Addunyaa kan dhaalamu ta'a. Aadama keessan jabeessaa jedhe. Haayiluu Taaddasaa nami jedhamu akkas jedhee sirba. Oromiyaa biyya qabeenyaa biyya uumamaan badhaatu aadaa keenya jajjabeessa aadaan ormaa teenya hin taatu jedha. Keenyuma washi. Keenyuma kana ammayyoomsina. Warra hindii fudhadhu. Artii isaanii kana maal godha? Artii isaanii kana aadama isaanii irratti hojjetanii agarsiisan maal ta'e addunyaan uummati sirba indiin daawwanne hin dhaggeeffanne hin jiru. Namni waan isaa cimee yoo hojjete maal ta'a? Dirqama ufumaa naanna'ee gara kee dhufa addunyaan kun. Kanaaf nulleen aadaa keenya jajjabeessuu qabna fayyadu qaba. Hayyee maaliif akka deemte naa himteerta? Maaliif deebitee gara biiftuu dhufte ammaati? Uleen Aliyyi. Biiftuu Foundation wajjin galma guddaa akka ga'u abdiin qaba. Keessaa deeme malee waa hundaanuu ilaalchi koo yaanni koo bira ture. Yeroo biraa deemettis waan godhamuu qabu karaa onlaayiniitiin godhaa turee jira. Kanaaf Biiftuu Foundation irraa akkuma jecha tokko jedhan artist Calanqoon abdii murataan hin mooyu jedhan. Ani kanaafuu abdii murachuu hin dandeenye Biiftuu Foundation irraa deebi'etanii akka dhufu abdiin qaba ture akkasuma yaamicha naa gootaniitiin gara Biiftuu Foundationiitiin na deebisuu keessan guddaa godheetiin isin galateeffadha. Anis hedduu galatoomii siin jedha fuullee ija kaameraa Biiftuu Foundation dhuftee teessee gaafis gaafa deebii kennuu keetii Ulee Aliyyi. Kabajamtoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Biiftuu Foundation qophii gaarii gara duubaatti yeroo kamuu ijji keessan gurri keessan gara Biiftuu Foundation isiniin jenna. An Calanqoo Suleeti. Keessummaan koo kabajaa har'aa Abuyyee Aliyyiiti. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha YouTube chaanaalii keenya subscribe view gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan gama koomentiitiin nu qoodaa galatoomaa ulfaadhaa.